Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Keelloo Miidiyaadha. Nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa oduu irraan isinitti hima. Diraamaatu hojjetamaa jira jechuun waboon gabaasa miidiyaaleen mootummaa waboon galaa jira jechuun gabaasaa jiran kufaa taasise. Daandii nagaa akka filatan miseensonni waboo galaa jiru jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa irra deddeebiin kennaa jira. Gabaasa suuraan deeggaruun miidiyaaleen mootummaa dalagaa jiranis waboon mootummaa waliin nagaa buufachuu ibsaa jirani. Gareen ajajaa waboo zoonii giddu galaa duraanii Sanyii Nagaasaa kantiibaa magaalaa Finfinnee dubbisuu irraa hanga daawwannaa misoomaa taasise jedhamu dabalatee har'a ibsa miidiyaaleef kenneera. Akka Sanyii Nagaasaa jedhutti waboon harka kennate osoo hin taane nagaa uummataaf jecha galee jedha. Mootummaa waliin nagaa buusuuf waamicha abbootii gadaa faadha siiqqee dhageenyeeti ka jedhanis miseensota waboo duraanii amma galaa jiran irraa dhaga'amaa jira. Suuraaleen konkolaataan dabaalamee marsaa miidiyaa hawaasaa weeraree jirus waboon galaa akka jirutti hubachiisaa jira. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa akkasuma ilmaan Oromoo hedduun ammoo dhimmicha dhugaadha jechuun fudhachuun gammachuu isaanii ibsataa jirani. Kun ta'ee garuu gabaasni waraana bilisummaa Oromoo biraa bahaa jiru mootummaan diraamaa hojjetaa jira jechuun ibse. Dhimma mootummaan akka waan waboon galaatti galaa jirutti afarsaa jiru dubbii sobaa ta'uu caasaa kanaan dura waboon naamusaaf adabeen mootummaan burjaajii uumaa jira jechuun ibse. Ibsa abaa waboo fuula tiwiitara isaa gubbaatti afaan garaagaraan katabeen gantoota galan waliin namoonni waboon naamusaan ari'ee 62 qofaa jedhe. Biltsiginnaan suurota facaaftu hunda keessaa namoota 62 kana adda dura buufsuun namni keessa beekullee akka burjaaja'u yaadameetii jedha. Duuba hiriiree ka jiru ammoo Shiftaa Shanee Shimallis Abdiisaa, lammaffaa irratti immoo nama mana hidhaa irraa baafaman, sadaffaa immoo dafqaan bulaa lafa adda addaarraa humnaan qabamee wiiggiin mataa irra kaa'ameedha jechuun ibse. Viidiyoo isaanii immoo yeroo xiinxallu jaruma kana wal keessa naqxee aanaalee godina Shawaa Lixaa fi Kibba Lixaa keessaa konkolaataadhaan oliif gadi deddeebiftee guurti. Lafa baay'ee irraa waraana walitti dhufe fakkeeffachuufi jechuun abaa waboon fudhatamummaa isaa dhabamsiiseera. Haala adeemaa jiru kana namoonni siyaasaa hedduun irraa yaadda'u himu. Inumaa mootummaan nagaa buusuu irra siyaasa shiraa tottolfachuun ammas taanaan egereen Oromiyaa nageenyi ishee boora'uu mala jedhamuun yaadda'amee jira. Odeessa itti aanuun Oromiyaa keessatti humnaan daa'imman gara waraanaatti oofuuf maatii maallaqa guddaa gaafachuun yaaddessaa ta'uu Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksise. Naannoo Oromiyaa keessatti qaamoleen nageenyaa daa'imman dabalatee dargaggoota hedduu humna waraanaatti makamtu jechuun humnaan ukkaamsuu isaanii Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Komishinichi ibsaa kamisa kaleessaa muddee 5 bara 2024 baaseen aangaa'onni wayita maatiin daa'immanii fi namoota ulaagaa qacarrii raayyaa ittisa biyyaatiin ala humnaan ukkaanfaman baasuuf yaalanitti maallaqa guddaa akka kaffalan dirqisiisuu isaanii ragaa argadheeraa jedhe. Bakkeewwan Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa hordofuu eere keessaa tokko kataate Shaashamannee keessatti dargaggoonni umuriin isaanii waggaa 18 gadi ta'an leenjii waraanaa fudhattu jechuun bakka tursiisaatti galfamuu isaaniis mirkaneessee jira. Namoota 32 magaalaa Shaashamannee bakka tursiisaa keessa turan keessaa 14 umuriin isaanii waggaa 15 hanga 16 yoo ta'u isaan keessaa tokko waggaa 11 turee jedha. Barattoonni waggaa 15 kutaa 5ffaa baratan lama mana barnootaatii wayita ba'an butamanii akka yuunifoormii isaanii uffatanitti bakka tursiisaa kana erga galanii torban 2 lakkoofsisee jira jedha. Wiirtuudhuma kana keessatti namoonni umuriin isaanii waggaa 18 ol ta'an 13 hayyama isaanii malee poolisii fi miseensonni milishaa to'annoo jala oolchanii torbee tokko ol wiirtuu tursiisaa keessa turanii bahuu akka hin dandeenye himuu gabaasichi eereera. Namni dhuunfaa ilmaan isaaf irbaata bituuf ba'e milishaan butamee fudhatame dabalatee namoonni hojii irraa wayita deebi'anii hidhamanii fi bakka tursiisaa adda addaatti galfaman komishinichaaf ragaa isaanii kennaniiru. Erga miseensonni milishaa naannichaa tokko tokko dargaggoota miseensa raayyaa ittisa biyyaaf leenjitu jechuun to'annaa jala oolchanii booda gadi dhiisuudhaaf maatiin isaanii maallaqa akka kaffalan gadi dhiisan dirqisiifamuu mirkaneesseen jira jedha. Keessattuu gochi dargaggoota qabanii maallaqa kanfalchiisanii gadi lakkisuu Adaamaa fi naannawaa ishee keessatti bal'inaan mul'achuu mirkaneeffachuu gabaasni komishinichaa kun eereera. Haati daa'imman ganna 15 ukkaanfame akka himtetti magaalaa Adaamaa ganda Angaatuu keessatti kanneen milishootaan mana kuusaa midhaanii keessatti hidhaman keessaa irra caalaan isaanii maatiin birrii 20,000 hanga 100,100 akka kaffalan gaafatamaniiru jedha. Odeessa itti aanuun hawaasni Oromoo biyya hambaa Niizerlaand jiraatan sarbama mirga namoomaa Oromiyaa keessatti adeemaa jiru balaaleffatanii. Oromiyaa keessatti dhiittaa mirga namoomaa seenaa keessatti argameen beekne hedduutu raawwatamaa jira. Sarbamni kun akka dhaabbatu uummanni Oromoo alaaf keessaa sagalee dhageessifachuu itti fufeera.
Akka kanaan Niizerlaand keessa akka jiraatan ilmaan Oromoo hiriira nagaa ba'uun ajjeechaaf dararaan Oromiyaa keessa akka dhaabbatu sagalee dhageessifataniiru. Hirmaattonni hiriira kanaa rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessaa karaa nagaan furuuf mariin siyaasaa mooraa Oromoo keessatti godhamu murteessaa ta'uu hubachiisaniiru. Haleellaa suukanneessaa hawaasa godina Salaalee irratti raawwatame sababeeffachuun hiriira akka qopheesse hawaasni Oromoo Niizerlaand yakkoonni Oromiyaa keessaa akka xumura argatan waamicha dhiyeessee jira. Hiriira kana irratti ajjeechaan Oromoo irratti raawwatamu haa dhaabbatu, weerarri Oromiyaa irraa haa dhaabbatu, hidhaa fi doorsisni uummata keenya irraa haa dhaabbatu dhaadannoowwan jedhan qabatamanii mul'ataniiru. Kana malees finxaalessitoonni faannoo lubbu balleessitoota mootummaan hidhattoota faannoo deeggaru haa dhaabu, haqni uummata Oromoo haa kabajamu ka jedhanii fi dhaadannowwan biroo dhageessisuun paarlaamaa biyyattii duratti ba'uun hiriiraan gaafatanii jiru. Rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessaa karaa nagaan furuuf mariin siyaasaa mooraa Oromoo keessatti godhamu murteessaa akka ta'e hirmaattonni hiriira kanaa hubachiisaniiru. Hirmaattonni hiriira kanaa gaaffilee isaaniis xalayaadhaan mootummaa biyyattiif galchuun dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irratti akka godhu gaafatanii jiru. Oromoon gamtaan dhaabbachuun balaa ammatti aggaamame jalaa of baraaruu qaba jechuun waamicha isaanii dhiyeessaniiru. Hiriira kana irratti dargaggoonni, hawwanii fi maanguddoonni baay'een argamanii jiru. Oduu itti aanee of harkaa qabnuun waldhabdee garee abut lamaan gidduutti mudateen walqabatee biiroon kantiibaa Maqalee samsame. Waldhabdee garee abut lamaan gidduutti mudateen walqabatee biiroon kantiibaa magaalaa Maqalee samsamuu ibsameera. Waldhabdee garee hooggantoota abut gidduutti mudate hordofee biiroo kantiibaa Maqalee irratti barreeffamni samsameera jedhu maxxanfamuu VOA'n gabaasee jira. Garee abut Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu fulbaana 28 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa Radaayii Bariyee kantiibaa magaalaa Maqalee godhee yeroo muudu bulchiinsi yeroo ammoo sadaasa 23 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Birhaanee Gabra Iyesuus muudeera. Sadaasa 23 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa kaasee biiroon kantiibaa magaalaa Maqalee samsamuu eeruun biirooleen bulchiinsa magaalattii biroo tajaajila kennaa jiraachuu VOA'n gabaasee jira. Waldhabdeen bulchiinsa garee abutii fi bulchiinsa yeroo gidduutti dabalaa dhufuun sadarkaa walii isaaniitiif beekamtii kennuu dhiisuu irra gaheera. Akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatiin ala ta'een bulchiinsi yeroo harka namoota dhuunfaatti kufeera jechuun itti aanaan bulchiinsaa abut Amaanu'eel Asaffaa sadaasa 18 bara 2017 ibsanii ture. Bulchiinsi yeroo gama isaatiin ibsa fulbaana 27 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa baaseen naannichatti seera dhabdummaan akka babal'atu hojjechuudhaan gareen abut yakkeera. Garee abut irratti tarkaanfii seera qabeessa fudhadhaa jechuun akeekkachiisee jira. Tapha Arsenaalii fi Maanchister Yuunaayitid roobii galgala taphatan booda deeggaraan Arsenaal miira ho'aa keessa galee osoo gammachuusaa ibsatu poolisiin Yuugaandaa keessatti rasaasaan ajjeefame. Lammii Yuugaandaa kun kilaba kubbaa miilaa Ingilaandiif kan isa irraa fagoo jiruuf lubbuu isaa dabarse jechuun miidiyaaleen gabaasaa jirani. Mo'icha Arsenaal booda deeggartoonni gurmuudhaan walitti ba'uun mana nyaataa magaalaa handhuura Yuugaandaa taate Lukaayaa keessatti osoo gammachuu ibsatanii eegdonni bakka sanaa dhukaasa irratti bananii. Bakki balaan kun itti mudate magaalaa guddaa biyyattii Kaampaalaa irraa kiiloomeetira 100 fagaatee argama. Dhukaasa banameen deeggaraan Arsenaal biraanis madaa'eeraa jedhame. Arsenaal tapha kana goolii 2-2dhaan yoo mo'atu taateen kunis taphichi wayita xumuramutti mudachuu isaa gabaasaaleen ibsaniiru. Gaazexeessaan miidiyaa biyyattii tokko BBC madda oduu keenyaatti akka himetti qaamni gamoo deeggartoonni keessatti gammachuu ibsataa turan hogganu wacaa fi jeequmsa tureen waan mufateef eegdonni hidhatan akka gidduu seenanii tasgabbeessan gaafatee jedha. Haa ta'u malee namuu qaamolee nageenyaa dhaga'uu dide. Deeggartoonni Arsenaal miira gammachuu ammeenyatti isaan oofu keessa galan keessaa deebi'uu hin dandeenye jedha. Kanneen ijaan argan gaazexeessaa kanatti akka Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Ka torbee dhufuun haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.